Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota sabboontuu chaanal jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti akka mooltan jirtu fayyaa nagaa hundi shaggaa waa tokko yaadee jira. Otoon isinitti himin dursa like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Maatii chaanal kanaaf haaraa wartaatan subscribe godhaati. Na bukkee dhaabbaa na jajjabeessaan isinin jechuu barbaada. Wanta haaraa gorsa babbareedaallee argachuu dandeessu. Har'agaru mul'uunaa sa pranki gochuu dhaafin jira jechuudha. Mul'uunaa fi abdiin jiru pranki isaan gochuufanii jechuudha. Erga isaan irratti pranki gochuu dhiisanii ani immoo pranki isaan irratti godhaa jechuudha. Prankiin koo akkuma itti fufetti jira. Walitti dhaadannee turre kaleessa dhaadannoon koo anumaaf milkaa'e. Pranki irratti gochuuf hin jira. Uffadheen ka'ee jira kun akka waan gifaan. Uffadhee kan ka'ee jira. Maafan uffadhee afaan maskaan oolee jechuudha. Otumanni nagaa uma jiru ofii kooti afaan maskaan oolee jechuudha. Maaliif afaan maske seetanii? Amma shaantaa koo kunoo qopheeffadheen jira. Shaantaa koo fuudheen nan deemaan jedhaanii jechuudha. Afaan maskuutti hin jijjiraa jechuudha. Afaan maskaan oolee mee hamma walumaanuu maal jedha? Nan deemaa maatii koo bira deemuu barbaada. Bakka nan deemaa hin taa'u jedhee shaantaan koo gottu tadhee ba'uu barbaada jechuudha. Seexana maal turgute jedhee namuusaa hin oolu. Mucaa koos immoo fudheen deemaan jedhaanii mucaa isaarraa adda ba'uun barbaadu. Innis immoo akka guyyaa tokko adda irraa baatee bultuun barbaadu. Mucaa koo fudheen deema bakka jedhee ribshaa kaasa jechuudha. Waan inni jedhu walumaan hundaallee na duukaa bu'a. Bakka deemsan alli keessirroo alli tinaayini ta'aa jirtu guyyaarraa natti toleshi. Bakka maalidha? Bakka maatii koo bira deemsan. Maaltu? Deemuu bakka nan deemu. Akka? Beektu kottu jettee tuusa. Kay kottu. Maal dura beekamu? Bakka adeemtu kan hundee. Eessa deemtaa akkanii mucaa kutee? Bakka hojjettee tuusa. Maal jechuudha? Bakka nan deemu bakka hundee. Laftaa barii qofa. Har'aan deemu bakka. Amma dukkana asii yeroo sirrii miti boordee. Yeroo biraa deemtu? Gara qabduun maal? Maal galgalaan akkan isa deemu? Bakka nan deema maal si galchisi? Si galchamu? Nan deema nan isa bu'e. Mucaa duudhaas ta'e kan kanaan deemu. Halkan kanaan mucaa kutee baadiyyaa deemu. Homaa isin ilaallatu. Waan isin ilaallatu tokko illee qabu. Dukkanaalee maaltu isin galchi? Lakki dhugaa waan walitti naannoo borosii gaggeessan. Borosii gaggeessan. Akka maal deemtu? Maal jechuudha? Muna ta'a jennaan. Lakki ta'u. Biiftu kootu. Is kootu. Lakki kootu. Bebeet. Oi. Dabarsi. Isi bakka. Bakka deemtu. Bakka deemtu. Isa mucaa maal rakkistu maal si galchi bakka? Eessi bakka shaantaa kan Abdii shaantaa. shaantaa kootu deema. Anan kabaju. Nan deema. Isa shaantaa kootu fuulduraan deema bakka. Maal rakkoo maal namni dhufa Jaarsi biyyaa seenaa. Maatii keessaa dhufa yoo ta'u maatii isaa uffattee dubbachuu wayyu. Ifa kootu dhiisiiti. Ofiyyaa kan fidi kootu. Biiftu kootu dhiisi kootu. Leensa malee. Bakka narraa insaa deema lafa bakka nan deemu. Isaa shaantaa kootu nan dura. Shaantaa kootu bakka ta'u. Amma isin tulitti galma deemtan isin maal taate? Dura bifa wanti gubbaa jira. Ofiyyaa kee Maal dhiisuu adeemaa? Ifa kootu. Mucaan kana jeeqii mucaa kana sammuu jeeqii maal si yoo? bakka nan deemu. Abdii tu dapat memang mana? Abdi nanti kita kita Shaantaa laa waliin dhufa. Wallaalee jirtu. Biiluu keessa. Biila kufi. Bakka dhiisi dura wal biiluu keessa.
Isa kata. Abdi shanta masukkan. Dia sadar apa kan? Bisa. Kaya papi. Abdi lakukan. Nama nara bisa kita berdoa dulu. Mulu nari. Sekarang mesri ini hal kuliah sakit sering di orang kan mesri. Mal kok. Baru sudah siapa? Mari kita ngobrol. Dalam cara ini. Bakal dia apa? Bifo kok. Untuk nyewanya dia. Kaya dia. Boy. Is bakal. Ucap udah mana? Bifo. Ini kita. Gimana kita bisa? Lagi ucapan aku biar rambut. Bifo ini Untuk terin dia. Angkat salin dia macam beri mari जो मैं मसाज ले लो साथ तो कौन देवता मासी ना मासी लो लगा देवता तो आपने नमशीन के सुझाव से बोला फादर ही दिलो वो तो बात वही लो लाना यो से अगर हम बेटा दोरी नहीं zaman का वो बोले सब बोले भी वो मिसाल का बहुत तरह बहुत आपने इस क्या बोलते dan saya sudah kata आपने इस मारो आपने इस नफाना दे bak aku tanah mana boru garis ya आपने इस boru sih garis kok beri nak deh sah saya kata beri nak deh kok tu nak beri Silkin cuma ini tuh kini udah tuh biong cuma lagi di selesa. Kau tuh bifu. Kau tuh. इस अब इस नफाना दे Jangan awak kata. नफाना दे dua tim tes ya macam ani Jangan mana gak kita lupa nasi. Bifu nak gak kita. bapak tu macam siapa masih kerja coach sinar tu boleh begitu coach nunggu Dia tak bifu. अब खाता में तुम जरूर अब दूसरी बात हो पूरा बोलना Bifu mana lagi bifu. काय देना इस बता करते लगे काय देना Lagi ni sah. घर कितने देर में है कि सबकी भी जरूरत नहीं है फिर ऐसा लगा सवाल तिंदे Bifu. Mana tu? Syaitan ada. बार क्या बोल Ini sama karena mana kita kawan ni. Ucap boy. Bifu. berarti betul Hah? Boru. Syukurlah. Kudi desa nak terus. Jadi atau kan ada kamu. माल तो Baka berarti ke masuk. Eh, si mana kalau beli dolar beli tiba kabur dia. Dolar beli tiba dia. Enam dolar. Asal ini yang dolar burtu. Dolar. Ani mari tandara kami elkan yang buffet. मारो का मारो मार Kau dah tahu lah kalau kamu gis. Lewat. Boleh. Boleh sekali jalan dewa. Mani. Jalan dewa. Harus deh kamera. gue yang mereka nanti data Daawwattoota keenya har'as argadhee jira dhugaa. Argadhee jira. Argadhee jira dhugaa rabbi. Miila jalatti dhagu. Otoo nan deemee nan gadhiisa jechuudha. nah sih Dhugaa? ama prank kita marah atas prank mana Dhugaa piraankiidha. juga Dhugaa duratti kaameraa achitti immoo beektaa. Har'a immoo haala adda ta'een maggaarajaa jalaanas dabarsee jira jechuudha. Dukkanaa maggaarajaa irra eenyu kaanaan xiqqoo. Ma inni argamuuti? Maggaarajaa kun ama ada negeri yang carraan isaa sanatti argama hin sodaadhee. sekarang isi daawwattoota keenya narratti baay'atee jira lammaffaa narratti ta'eera irratti nu jedhee tanarra hojiirran ture hin qaqqabanne amma ishiinidha kanaan eeggattan hojiirran oole
innaan galu nan deemaa naan jedhan hin deemtu jedhe miila irratti kufee hin didde nan sagade hin didde isgoo nan hin didde edaa ishiin shaantaan akkas ba'u manne mucaanis kootu naa mucaanis diddee boochee beeko deemsi keenya beera shi hojjetteetti narratti milkaa'ee ani beektuun garuu duruu walii galle kanaaf inimtu nan baasaaf ani waan biraatti nan baasaa fi nan deebsaaf waan inni jedhan inimtu biftu kunuma shakkiin qabu nan deebsaaf abdii garuu baay'een teeshinaayira baay'een jeeqame teeshinaayira walitti raawwatanii silkiin haasawutti walitti raawwatanii maa biraankii dhabne asuma fuuldura taa'ee immoo viidiyoo arguu dadhabne maggaara jala keessatti golgaa keessaan inni akkas ilaali isin firaankii irratti firdanii maal godhan immoo taa'ee yaadatti jechuudha beektoonni immoo sirriitti jawwaanaa kana hojjettee mucaan tiboo kamittiin boocii gorsite moo mucaan ol faana dura Bifo, ati si intalaa bakka. Kan leensaa miti kan mucaa daa'ima kanaa. kan jecha dhugaa ani mana gara shaantaan kun bifa kana irratti qindaa'ee yaadu dubarsee garuu Bifo, jammarte waan. akka afaan fi boruun laalla garuu nan hojjetan sirratti inni ilaalla Anna daawwattoota keenya like, share, comment, subscribe gochuu inda gatina abdi inda mulee inda biftuu inda sabboontuu leensaa prank goote jirte jechuudha jara ana biftuu walii galee godheerra biftuu faana walii galee goone kana prank taatanitu ciao jedhani bye bye nagaatti bulaa isinin jennaa ciao bye